yeroo qaala'insi jireenyaa fi saamichi mootummaa hammaatee jiru kanatti godina Harargee bahaa rooba dhabuudhaan midhaan ooyiruu irratti akka gogaa jiru jiraattonni dubbatan. Hayyoonni siyaasaa fi beektonni Itoophiyaa dhiibbaa mormitoonni mootummaa Itoophiyaa godhaan jiran kanaan burjaajii yaadaa fi shakkii siyaasaa keessatti kufuun dhagahame. Siidaan yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa Ambootti ijaarame guyyaadhaa eebbifame. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti maqaa duula ashaaraa magariisa jedhuun mootummaan uummata hiraarsaa jiraachuu dhagahame. Kun hanga footoo oduu keenyaatti oduu kanaa fi kan biroo qabannee isiniif dhihannee jirra. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti osoo isiniin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsin isin hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Godina Harargee bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Soodduu ganda kattaa Goodee keessatti hongeen cimaan uummata irratti bu'uudhaan uummanni rakkoo keessa jiraachuun dhagahame. Midhaan facaafame lafa keessaa hin margine kan marges aduun cimaan itti ba'uudhaan gubatee bade. Hawaasni naannichaa yeroo ammaa kanatti beela hamaa fi rakkoo lammataa keessa jiraachuu gabaasni nu gahe nu mul'isa. Akka gabaasni nu gahe mul'isutti namoonni hedduun akka ganda san gadhiisaa jiranidha. Wixata kaleessaa ijoolleen ganda kana keessa bahuudhaan daandii Jibuutii irra deemaa turan namoonni torba loltuu biyyattiitiin karaa irratti to'atamuun dhagahamee jira. Akka odeeffannoon argame ibsutti horii fi qabeenya uummataas gubachuu fi beelaan du'uu jalqabanii jiru. Namoonni baay'een rakkoo beelaa fi dhukkubaa bishaan dhabuudhaa fi daaddii irra kufuudhaan rakkoo hamaa keessa akka jiran dubbatamee jira. Uummanni gandichaa rakkoo cimaa keessa jira. Ijoolleen keenya daandii irra kufaa jiru. Bishaan dhabnee nyaata dhabnee miidhamaa jirra. Mee sagalee keenya nu dhageessisa jechuudhaan ergaa kana nu biraan gahan. Haaluma kanaan uummanni Harargee bahaa naannoo Qarsaa keessatti beelaan dararamaa jiru sagalee isaa mootummaa fi hawaasa addunyaaf dhageessisuuf waamicha dhiyeessee jira. Bulchiinsa magaalaa Ambootti siidaan aartist Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaatiif ijaarame bakka itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwal Abdii fi kantiibaa magaalaa Amboo obbo Haacaaluu Gammachuu haadha warraa isaa aartist Aande Faantahuu Damisee fi namoonni garagaraa argamanitti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kana irratti kantiibaan magaalichaa obbo Haacaaluu Gammachuu haasawaa taasisaniin magaalaan Amboo giddugala gootaa turte. Giddugala aadaa fi turizimii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsuun eebba pirojektii guyyaa har'aa kan adda godhu siidaa gootaa fi falmataa dhala namaa kan ture aartist Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo waggaa 5ffaa isaatiin eebbifamuu isaati jedhan. Itti dabaluudhaanis giddugallii fi siidaan kun dhaloonni goota kan akka yaadatuu fi akka irraa baratuuf ta'uu kaasanii jiru. Hayyoonni siyaasaa fi beektonni biyyattii haala biyyattii amma mudate irraa ka'uudhaan burjaajii yaadaa fi shakkii siyaasaa keessatti kufu gabaasni garagaraa ni mul'isa. Yeroon amma keessa jirru kun dhugaa dubbachuudhaaf namni Oromoo ta'ee akka Oromootti namni yaadu yeroo ammaa kun yookaan jiraachuu yookaan dhabamuu keessa kan jiru. Kuni jara sabaramee beekamuu qaba. Mee ilaali, duubatti deebii ilaali. Bara Minilik keessatti Oromoon maal ta'e? Bara Haile Sillaasee keessatti maal ta'e? Bara Wayyaanee keessatti maal ta'e? Har'a maal ta'e? Zamana uni Oromoodha jedhanii maqaa Oromoo uffatanii gaaddidduu Oromoo uffatanii sardiida hoolaa keessatti dhalattetu ani liidarii hoolati jettee akka baatisan jedhan. Har'a Oromoon mana manaan jireenya dhabee gosaan jireenya dhabee lafaan lafa dhabee lafarraa buqqa'ee akka namaatti akka bineensatti illee odoon ta'in akka namaatti illee odoon ta'in akka bineensatti dhaadabameetoo yeroo ajjeefamu xiyyitiidhaan mana hidhaa keessaa gadi ba'eetoo yeroo xiyyitiidhaan akkasitti ajjeefamu guyyaadhaan
Yeroo lafarraa immoo gaafii tokko malee kompenseeshinii tokko malee bara Haayile Sillaasee san Oromoo lafarraa buqqisanii ciisanyaa godhassan amma mirga ciisanyaa ta'uutu Oromoo hin arganne yeroo ammaa kana keessatti buqqisaa jiran. Keessattuu seentiraal Oromiyaa laali uummanni tuulama waan ta'aati jiru laali. Namni gargaree laalu hin jiru. Keessa dabarsanii ta'u yeroo gabaabaa yeroo darbe kana keessatti Itoophiyaa keessatti kan hin taane lafa bituu fi gurguruun foreigners warri biyya alaa hin danda'an jedhanii warra awaajii baasan. Maaltu nurratti dhufaati jira? Kana jecha irra haa dabalu namni dubbachaati jiru hin jiru Oromoon guyyaadhaa guyyaatti dhiiraa dubartiitti jaarsaa xiqqaadhaa odoo hin hafin ajjeefamaa jiruu fi namni gadi ba'eetoo dubbachaati jiru hin jiru. Manni haa lakkaa'u, dhugaan haa lakkaa'u. Kanammoo akka qabsaa'aatti akka qabsaa'ota Oromootti lafee warra darbanii sun har'a warra jiru kana nu gaafata. Teenyee haala itti ilaalluu miti. Oromoon lafarraa badaati jira, balleessati jira. Namtichi kun kanaan dura kakatee yoo ana sappoortii nugusummaa isaa san sappoortii wana godhuu baattanii lafarraan sin balleessaa ganna 1000 duubatti sin deebisa jedhee nama kakateetu gadi ba'e. Kanarraa kan ka'e qabsaa'ota Oromoo ija ta'an Hacaaluu Faadhaa qabeetoo ajjeesaa jechisaati jira. So jeenoosaayidii keessa farra Oromoo balleessuu lafarraa balleessuu irratti mootummaan kun hidhatee bobba'ee jira amma gaafin jiru. Qabsaa'onni Oromoo kaleessa bilisummaa Oromootiin qabsaa'aa turre sun lubbuudhaan kan jiru kun akkamitti teenyetoo laalatii jirraa. Sadarkaa amma jiru kana keessatti Oromoo ta'ee Oromoo dhalatee obboleessa isaatti gadi ba'ee waarratee ta'u akka bineensatti adamsee kan ajjeesu suni maal fiduu barbaadaa? Gaaffiin kun deebi'uu qaba. Gaaffiin kun uummata Oromoo bira gahuu qaba. Kanaafuu humnoonni tokkummaa Oromoo warra ija dunuunfadhaa sin balleessina jedhe kanaan ilmaan Oromoo ija hin dunuunfannuu sinituu baduu qaba jedhee tokko ka'uu qaba. Kanarratti immoo hiriireetu qabsaa'uu qabna kan jedhuun ejjennoo kanaan aayyoo fi karoora baafannee itti deematii jirra. Kana duwwaatii miti. Yeroo ammaa kana keessattuu Oromiyaa keessatti poolisii Oromiyaadha jedhee kan jiru. Ilmaan Oromoo adamsee heeran ala gaafii tokko malee ajjeesaa kan jiru kuni ofiisaatiif maal ta'uudha fi eenyu ajjeesee eenyu irratti jiraachuudhaaf jira. Eenyudhaaf hojjetaa mishinii eenyutti baatii jira. Kana of gaafachuu qabaa. Odoo hin dhabamin odoo Oromoo hin dhabamsiisin biyya Oromiyaa odoo hin dhabamsiisin qawwee isaatii fi humna qabu sirna kanarratti garagarchuu qaba kan jedhu ejjennoo qabaa kanarrattis immoo hojjetamuu qaba. Keessattuu OPDO keessa kan turan butamanii kan fudhatan. Amma OPDO'n dhugaa dubbachuudhaa fi PP keessa OPDO'n Oromoo ta'eetoo akka Oromootti kan yaadu mirga Oromootiin kan falmatu PP keessa yoo garaadha kan jiraatu ta'e malee hin jira jennee too yaadnu. Maaltu ta'aatii jira? Bitaa mirga ofii ilaaluu qaba. Intelektuwaalli Oromoo, barsiisonni Oromoo, barataan Oromoo diduu qaba. Ta'uu qaba. Hidhachuu qaba. Kunillee akka humna tokkummaa Oromootti waamicha kan goonu hundumaafuu poolisii Oromiyaatiifis haa ta'u waraana keessa kan jiran ilmaan Oromoo kan ta'an dhiiga Oromoo lafee Oromoo nyaachatii jirtanii lafeen Oromoos sin balleessuudhaaf jira. Dafaa warradhaa ta'u uummata keessanitti deebi'aa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qaban isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemnutti nagaan turaa isin jenna namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhin sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.